السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد من جاجر تاني على من ساعة نمني جد أورمونا نجانا مقافتو. أما قرا دبيتي يا ديبو شير نقول علىكي قول نموت مجنونة هد دبران نجا إرجاك يا خنا راهن نما الربسة مالي حاسو أنا صفتو إسنيه قال لي كنا في سن الربسان جنا سن الربسان مان أنا متى شو نقولتني jiruun akka koodii nagaafattu na godhaa jirtan ijoolleen teenya jechuudha. Harkuma kiyyaan gadi ba'ee ijoolleen kaansileeshinii qabdan ijoolleen Beeruutiif Joordaanii Dubaay seenuu barbaaddan keessa na dubbisaa jedhee nama hedduu as tanaaggadaa jira waa'ee kanarra jechuudha. Waa'ee kaansileeshinii ilaalchateeti. Tokkoffaa kaansileeshinii warri harkaa qabdan. Isa lammaffaa warri kaansileeshinii gaafattanii mana jijjiiratuuf qophooftan sirriitti dhageeffadhaa viidiyoo kiyya kana. Isa duraan dursee yeroo duraa I think hoggoota dura baduun faashina ture. Manni madaame isinitti tole isinitti toluu baatee dalagaan jiraatu baatee maateriyaal isin barbaachisu isinii guutuu baatanii takka baate taanan tuun illee hin baajetteen maraattika. Addunyaan kun bakka dhiisaa ka ala ba'an bakka wanni martuu algaa baalgaano akka waan mana madaame hin dalaynee wayi akka waan shintibeetii hin dhiinee kushiinaa hin seennee wayi bakka ta'e baluu baate anillee bahuu qabaadha dubbiin. Amma jijjiirame kaamoo faashinni seerri xiqqoo argame mana jijjiirana kaansileeshinii fudhanne. Ma'anan kaansileeshinii hoo kaansileeshiniin sun hanga yoomi fayyada faayidaan isaa maaliin irraan beekan bakka ba'uudha bakka madaamiin kaansileeshinii ni fiddi waraqatummaan kaansileeshinii sun adii gurraacha addaan hin beekan sii kennee bahe osoo jetteen ima baati yoo namni dudda duuba isii baasaa jiraachise suuraa ergin ilaalaa jedhee haala saniin mana madaamiti isiin baasin adii gurraacha irraan beektu kaansileeshiniin sunu hin baa saaqattee qamisii tasgabbaa duraan dursee waa hedduu agaraa jira ijoollee kaansileeshinii irraa fuudhanii waa hedduu godhaa jiran agaraa jira. Harkuma isaaniitiin madaam irra kaansileeshinii caqacaqanii ol qabanii gaqqabanii irraa fuudhanii mana nagaatii ba'anii raasaa keessa waan isaan ta'aa jiran. Duraan dursee kaansileeshiniin bulii 28 qaba gaa'is. Bulii 28 qaba. Bulii 28 isan keessa firiidha. Dalagaa seentee ilaaltee jijjiirattee waraqata jijjiiratuu dandeetta. Firii viizaa dalagsiifatuu dandeetta. Biyya kanaa bahuu dandeetta. Noormaala. Bulii 28 booda garuu idaan mootummaa guyyaarraan birii 50 sirra lakkaa. Idaan mootummaa maali? Waraqata harkaa qaba. Paaspoortii harkaa qaba tan jettu micciiramtu hedduutu jira. Kanaaf dura osoo raasaa keessa fiiguun dura waa xiinxallaa hanga yoomi na fayyada maaliif na fayyada waan jedhu dursaatiin hin beeka. Idaan mootummaa sirra lakkaa jira jedhanii qaraama wanti jedhamu qaraama maali ani paaspoortii harkaa qaba waraqata kiyya fudhadhee jedhan kanaan beekan. Akka ebal utaaleetti ni utaalan nama cabsa. Kaansileeshinii maaliif fudhattan? Manni siin tollee waasii jijjiiruu didanii waasii sirreessuu didanii okay. Ebalu kaansileeshinii fudhattee ebalu kaansileeshinii fudhattee hiriyyaa kiyyaa intala naannotii fira kiyyaa jinni jaan kan garuu wal hartanii baatan kun immoo miidhaa isin irra geessa. Qaraamaa ijoollee ji'a 5 ji'a 4 hoggaa irratti lakkaa'ee agaraa jiran dalagaa soqanama. Wanni gaariin yeroo takka carraa takka yeroo takka isin dabartisanii booda deebiteen dhuftu ni seenuftan. Seenaa jiraattan malee jechuudha. Dhiirri yeroo ammaa kana taa'ee si duuba osoo gadi baatee barati nyaata dandeettami. Kasiin jedhu hunduuyyuu dhiiga si xuuxuufi dhalaa badhee keessa jirtu itti taphatanii waan godhanii geessanii amma fireeshii mana madaamitii baatu waan barbaadaniif kan duuqsi damooza hagana sii kafalanii raftii qabda maaliif damooza tanaan dalaydaa bayi ani hoggaa 4 yoo dalagu hoggaa 2 yoo dalagu birrii 1000 dalage afaan danda'a. Hoggaa 4 yoo dalagu 2000 naa dabala nyaata dalaga qulqullinni dalaga namni miidiyaa kanarra na beeku na beekaan akka barnoota irraa fudhattaniif baagiraawundi kiyya kan isinii himu. Yeroo sarraa nyaata dalaydaa 200 dalaydaa sanuu hoggaa 4 hin baatu dhalaa fi dhiirri illee narratti duulan hin baatu. Hatta hiriyoonni kiyya hin baatu maaliif damooza kanaan dalayda naa ta'ee jiran maaliif akka naa ta'e beeytanii. Tasgabbinaan deemuun kiyya sadarkaa kanaan nagahee jira alhamdulillah rabbil alamin. Haasofni namni haasa'e na cabsuu dhabuu kiyyaan haasofni namni haasa'e dalagaa san akka dhiisu na godhuu baatu kiyyaan yeroo ammaa kana gammachuun qaban. Akka namni ta'e naan jedhe osoo hin taane akka sammuun kiyya godhi naan jedhetti akka waan hin jiraa dhufe. Kanaaf duraan dursee kaansileeshinii akka waan wayitiitti hin laalina. Ani qulqullina hin dalagu nyaata malee. Nyaata dalagu qulqullina harkaan hin qabu. Daa'ima hin laalu. Masfartiin isaanii hoo? Damoozni isaanii hoo? Waan kana mara dhabanii taa'anii qaramaa keessa gaafa seenan immoo kadhaa eegalan. Ani waan kanarratti intala takkan kan hin baay'ee takkan ajaa'ibde. 1600 gadi dalagaan seenuu naan jette. Itti dhiisiyan dalagaa akkasii hin qabu jedhee itti dhiisiyan. Ji'a dabaree jira wantichi amma idaa mootummaa keessa seentaa hanga 1400 si galchaa jedheen nyaatan 1600 malee mustahil jette itti dhiise amma qaramaa keessa seentee na kadhatti osoo dalagaan dhibbina bira jiraate immoo seensisuan khalaas. Kanaafi kaansileeshinii yoo fudhattan hanga yoomi isin fayyada hangam itti fayyadamuu dandeettanii keessattuu immoo
warroonni madaamin wal loltanii wal tacaqaacayxanii poolisitti bilbila jettanii leebar ofiisii bilbila jettanii waraqata fudhattanii baatan yaa gudii keessan. Buliin 28 san keessatti waa godhuu hin danda'an, bilookii godhuu hin danda'an, waraqata keessan balleessuu hin danda'an. Buliin 28 sun dhumte taanan isin qollofuu danda'an. Isin qollofu immoo seerri kamiyyuu poolisii kamiyyuu osoo itti fiddanii irraa kaasisi jechuun hin danda'u. Mirga guutuu qabdi. Idaan mootummaan irra lakkaa jira, ofirraa cufee jira, ofirraa bilookii godhee jira waraqata si. Eenyumtuuyyuu seerri biyya kanaa isii as gaddaduu hin danda'u. Akka bilookii san irraa kaasu isa tokkoffaa. Isa lammaffaa immoo ijoollee hedduu gara biyyaa galchaa jira. Cancellation gaafatan inshallah isinii kennina jedhanii yoo guyyaan ga'u maqaa ofiit irraa baasanii gara biyya sanuyyuu akka biyya kanaa miti biyyoota arabaa hedduu akka deebi'anii seenan blacklist keessa isanii galchaa jiran. Yeroo tokko ebalu godhee foonti isin gootan deebi'ee isin miidha. Ebaluwwan nama tokko tasaa biyyuma arabaa kanarrattu namoota hedduuf yoo jireenya gaarii jiraatan maatii isaanii jijjiiranii of jijjiiran tokko immoo homa ofillee jijjiiru maatillee jijjiiru akkasumatti jira hajinasa. Haalli jireenyaa tuni eenyumaafuu nama kamiifuu gargari. Namni kamuyyuu qadarri isaa tokko miti haalli jireenyaa isaa pilaaniin isaa wanti inni godhu wanti inni yaadu tokko miti kana amanaa fudhadha. Keessattuu ammoo ijoolleen cancellation qabdi hedduutu na dubbisa garuu pilaaniin isaanii subhaanaka eenyu jira Maammadoo jira duuba eenyu jira Faaxee jallattuu badhee keessa deemtee eegee rukuchiifattu jira. Yeroo ammaa kana dallaala akka jiru beeytani. Shamarrummaan dabarsitee akka dhiiratti isin gurgurattu ni beeytani. Ta'ala jirtu dadhabnee ta keessa jirtu ta mana madaami jirtu nu fida akka jedhamu ni beeytani. Wanni kana horii waa yaaduu hin dandeettan, waa xiinxalluu hin dandeettan, wanti kun maaliif ta'e, maaliif godha, garam deema, eessa deema, xiinxallaatiin hin bara. Ani maaliif gadi baatanii dalagaa bareedaa argattanii miti, maaliif waraqata keessan fudhattanii gaafiin kiyya kanaa miti, garuu karaan isin deemtan karaa akkam. Intala takka amma asitti tumamtee agaree karaa kana keessa jechuudha. Dibbinni gootee intalattiin tumte, ta'ufiitifuu waraqatan qabdu. Cancellation harkaa qabdi, harkumaan hoggaa 4 dalagdee cancellation fudhattee isii bira dhayite. Dalagaa jijjiirtee fi dalagaa deebitii naa jijjiire jetteeni haala saniin ol lolanii tumtee badhetti ispaaltii daarii teettee bootti. Maqaa rabbi poolisiin yeroo duraan karaa kana keessa deemullee isiin argine. Yaareet osoo isii argeetiin mana san guutuu qabsiifte. Ani immoo qalbiitti godhe ka. Yoo lubbuu qabaatte jedheen yaa poolisii si fidee mana kana keessaa gadi si guursisiisa yaa waraqata kiyya xaaxiqqaadhu haa guddadhu waraqataan qaba jedhi isimatti deebi waraqata kan keerraa fudhadhu jedheenan. Wallaahi lazii fuudhee manaan galuun ol laalleen alhamdulillah. Laakiin Tawfiitifuu akkataatti jiraattu hin beeytu jiruu nama biraa namni tokko erga jiruun kiyya badee jiruu nama kaanillee hin balleessaa way eegalee jira ijoolleen Dubaayii keessa jirtu shamarris dhiirris cufti isaanii jechuudha. Baalagee qoshaashaa sammuun isaanii yaaduu dhiise. Kanaaf isa tokkoffaa cancellation fudhattan nama bira deemtan laalladha. Namni kun nama maali na baasa nan baasu dhiirri mana madaamiti gadi si baasee sitti taphataa jira hoo. Intala takka gadi baasanii hanga itti taphate bulii 10 muluu itti taphatee asha'ee saniin booda kan baasee gate maal jettan kana. Yoo namni waa isin dubbatu si bicha beeka gaafa miidhamtanii hoo raasaa kana keessa deemtanii maqaan busheessitan maqaan nyaachitan biyya nyaadhaa isin. Kanaaf keessattuu warroonni amma mana madaami jirtan carraa keessan wallaahi lazim bareedina keessan kabajaa keessan osoo beeytanii wallaaltanii utaaltanii akka dhalaa raasaa keessa fiideetiin dhamaati tana dhamoo barbaaddanii dhamaa dantaa keessanii. Warri qalbii qabdan garuu cancellationiin kun hangamta akka nu fayyada hanga yoomii nu fayyada sirriitti itti yaadaatiniin tarkaanfii keessan fudhadhaa. Madam heddumoo cancellation yoo gaafatan dallantee gara biyyaa galchaa jirti. Eeshiisii kana jettee gara biyyaa galchaa jirti. Biyya irraa deebitu waa hedduu si eeggata. Deebitee biiroomaan dhufte. Deebitee dalagaa kumuwaaf 200 seenta. Maal abbaa kee fidda? Homa agartee akka ebaluu ta'an jiruu kan kee balleessa. Karoora kan kee balleessa. Pilaanii jireenya keetii balleessa. Kanaaf sammuu keessan dalasiisa dhaabbadhaatiin yaada. Cancellation fudhattan nama dalagaa isin galchuu danda'utti. Nama dalagaa galchee beekutti, nama waraqata qabutti, nama biyya kana keessa jiraate arabdoota beeku kastamera qabutti deema. Taraasaa keessa deemta ofiitu waraqatan qabdu araba maal beedee kontiraata isin galchiti mallaqaan isin nyaatuu fi mallaqaan isin daldalatuu fi malee. Kanaaf ani kana caalaa waan hedduun dubbadhu ijoolleen immoo na bira dhuftanii cancellation qabna dalagaa soqanaan jettan pilaanii keessan sirreessaa. Akka waan nu dalaynee hin beekne akka waan nu isin irratti murteessinii wayiin godhina. Waggaa caalaa dalaynee jira biyya arabaa kana keessa ni beekna haala biyya arabaa. Waraqata qabaattuu baattee shintibeetii dhiita. Nyaata dalaydaaf araba kunuunsite wanti hariin hin jiru. Akka waan yoo waraqata qabaatanii waraqatan qabaatiin addunyaan tun marti isinii gala babbaxamtoo hin godhina. Cancellation jechuun normaal kan dalagaa ittiin soqattee ittiin seentu bakka wanti hariin hin jiru. Kanuma. Kanaaf haasawallee isinitti baay'isee jira. Marraa lammataa isinitti deebi'a. Bye bye.